warri ijoollee qabdan agammaatti TikTokii bantanii dhuma cal jettanii itti laattu taanaan dogoggortaniitu sammuu isaan irratti dhiibbaa geessistu waan ta'eef hagammaatti follow nan godhin jirta taanaan shawwadamaa akka jirtu hin dagatin. An barumsa TikTok baay'ee namootaa kennuudhaan namoonni TikTokii isaanii rakkoo qabu na bukkeetti milkaa'aa jiru. Warri follow na gootan immoo barumsa gabaabduu kana isinii qabadhee dhufeen jira waan ta'eef aga dhumaatti viidiyoo kana dhaggeeffadhaa hiriyoota keessaniif illee share godhaa akka isaan ittiin gargaaraman taasisa. Akkamitti ijoolleen keenya TikTokii fayyadamuu qabu kan jedhuuf dirqaman fayyadamu waanta ta'eef tooftaa isaan ittiin fayyadaman isin barsiisu. Akkuma TikTokii keenya keessa dhufneeni gararraa kana iddoo search jettu kana yeroo tokko gadi tuqannaa. Iddoo kana erga gad tuqannee booddee akka keyboardii keenyarra deemnee wanta barbaanne itti barreessuudhaan search goona. Akka kanatti yeroo itti barreessinee jennu wanta ijoolleedhaan wal qabatu wanta daa'imni keenya irraa barachuu dandeessu ittiin bashannanuu dandeessu hunda akka kanatti guureenuu fida waan ta'eef akka kanatti ijoolleen keessan akka ilaalanii itti fayyadaman taasisaa malee callumattanii TikTokii keessa deemtanii viidiyoowwan akkasii scroll gootanii ilaalchiftu taanaan dogoggortaniittu. Viidiyoo dabalataa akkasii argachuuf yoo follow nu godhattan baay'ee fayyadamaa taatu.